Akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo OMN raaduu isiniif qabna toorraati wajjin Faayisaa Eliyaas. Walloo aanaa baatee ganda caacaatuu jaamtutti lola hidhattoonni daangaa dabruun horsiisee bultoota Oromoo Walloo irratti bananiin namoonni 5 yoo madaa'an lubbuun nama tokko battalumatti dabruu maddeen gabaasane. Lolli kun guyyaa kaleessaa irraa jalqabuun guyyaa har'aatis aanaa baatee gandoota garaagaraa keessatti itti fufee jiraachuu jiraattonni OMN itti himane. Hordofaa Muhammad. Walloo aanaa baatee ganda caacaatuu jaamutti lola hidhattoonni daangaa dabruun horsiisee bultoota Oromoo Walloo irratti bananiin namoonni 5 madaa'uun lubbuun nama tokko ammoo battalumatti rasaasetti dhukaafameen dabarteeti jirti. Namni hidhattootaan ajjeefame kun manguddoo ganna 65 nama maqaan isaa Usmaan Xiyyee jedhamu yoo ta'u bara 1992 wayitii cehumsaa sanitti nama loltuu adda bilisummaa Oromoo turedha. Namni kun osoo ooyiruu isaa tan midhaanii keessa taa'ee shimbirra ittisaa jiru dhukaasetti banameen kan ajjeefame. Lolli kun guyyaa kaleessaa irraa jalqabuun guyyaa har'aatis aanaa baatee gandootan akka Bilaaloo, Burqaa, Coqortii, Qallaa Odaa fi ganda Booraa jaaman keessatti hanga odeessa kana qindeeffannetti kan itti fufee jiru ta'uu maddi keenya bilbilaa Walloo irraa dubbifne OMN itti hime. Namoonni 5 kanneen lola kana irratti rasaasaan rukutaman gargaarsi yaalaa isaaniif taasifamaa jiraachuu himuun weerarri milishootaa fi humnootan addaa irratti gaggeeffamaa jiru amma humna keenyaa ol ta'ee jira jedhan jiraattonni aanaa baatee irraa odeeffanne. Ummanni Oromoo nu yaadachuu qaba jechuunis gaafatan. Naannoo Oromiyaa irratti kan ijjeesame bakkee amma Bilaaloo jedhamu. Joonni nama takkatu guyyaaniin du'aa oolaa takka isaanitti himu jira malee. Ganda caacatu jedhamu. Baatee. Usmaan Xiyyee jedhamanii du'e. Madaan immoo kun kana namni karaa Tarree jedhamuun arrama walitti baneera amma kana waa gulbata keenyas hin taane ofirraatti gaffa'uu dadhabu jirra amma armarra geenyeerra lama du'eera madaan immoo amma 5 jira. Walloo aanaalee hedduu keessatti liyyuu haayilii naannoo Amaaraa dabalatee humnoota mootummaa kanneen birootis sababa isin deeggartoota shaneeti jedhuun hawaasa godinichaa irratti roorrisaa akka turan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Mallaqni maqaa gargaarsa maatii Haacaaluutiin uummata irraa funaaname baankiiwwan garaagaraa keessatti argamuun miliyoona 200 kan dhiyaatudha jedhame. Mootummaan naannoo Oromiyaa garuu maatii Haacaaluutiif birrii miliyoona 10 qofa kennuun hawaasa keessatti komii kaaseetii jira. Usmaan Baayyoo dhimma kanarratti waan qindeeffate qabu. Erga artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefameen booda maqaa maatii isaa gargaara jedhuun bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa karaa dabballoota isaatiin uummata naannichaa irratti dirqama taasisuun maallaqni hawaasarraa sassaabamaa tureera. Qarshiin guurame kun kan akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaa qofatti galii ta'e birrii miliyoona 75 olitti kan shallagamudha. Kan akkaawuntii baankii gamtaa Oromiyaatti baname irratti guurames birrii miliyoona 50 ol akka ta'etu himamaa jira. Oromiyaa International Bankittis maallaqni guddaan maqaa gargaarsa maatii Haacaaluutiin sassaabamee akka jirus keessa beektonni dubbataa jiru. Kun ta'ee osoo jiru guyyaa dheengaddaa ayyaana bara haaraa Itoophiyaa sababeeffachuun mootummaan naannoo Oromiyaa maatii artist Haacaaluu Hundeessaatiif maqaa gargaarsaatiin birrii miliyoona 10 qofa kan laateefi. Horii walitti qabamaa ture kana ilaalchisuun komiin jiraattota godinaalee Oromiyaa hedduu irraa dhagahamaa tureera. Ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun hokkara dhalateen qabeenya naannichatti manca'ee bakka buusuuf jecha mootummaan maqaa artistii kanaatiin daldalaa jira jechuun namoonni danuun Oromiyaa miidiyaa Niwuyoorkiitti himaa turaniiru. Ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa booda Oromoota hedduu hidhaman keessaa tokko kan ta'e Shamsaddiin Xaati magaalaa Finfinneetti gaafa to'atame san reebicha humna poolisiitiin isarratti raawwatame miidhamuu isaa yeroo adda addaatti mana murtiitti himachaa turus hanga har'aatti tajaajila fayyaa argachuu dhabuun hedduu dhukkubsachaa jiraachuu obboleettiin isaa OMN itti himtee jirti. Keessumattuu gurri bitaa hedduu waan dhukkubeef wal'aansa akka barbaadu mana murtiitti himate. Abbaan seeraas wal'aansa barbaachisu mana yaalaa ofii barbaadetti akka geeffamu hayyameefii ture. Poolisiin ajaja mana murtii sana ariitiin hojiitti dhabuudhaan Shamsaddiin Xahaa yaala malee yeroo dheeraa erga tureen booda hanga yoona tajaajila fayyaa akka hin argatin himachuun manni murtiis akka ajajni hojiitti hin hiikamne hubate ajaja yeroo lammataaf dabarsee ture. Ergasii as poolisiinis mana yaalaa geessus beellama mana yaalaa erga qabaniif booda sa'aatii beellamarraa dabarsuun gara mana yaalaa geessanis Dr. Shamsaddiin Xaaf beellamee ture sababa sa'aatiin beellamaa dabreef yeroo isaan dhaqanitti bahee akka ture obboleettiin Shamsaddiin OMN itti himtee jirti. Amma guyyaan duraabee ta'anii dhukkubaa jaamee mana murtiirraa ajajamee bakka mana doktora barbaadetti doktora dhuunfaa isatti akka yaalamu jaamee hayyamameef
garuu akka ayyamamee finillee hin geessine torbaan guutuu deddeebisanii mana murtiitti deebi'ee nageessuu didan poolisoonnis jee hayya asumatti doktora fidaatillee innaan poolisoonni na didanii ta'uu nuti waxalaa mana murtii kan hin geenyedha. Ano obbo abbaan seeraadhaa akka yaalamu jiru achiin jira gurra kiyyaaniin dhagee innaan nuti waraqaan nutti dhufne nuti waraqaan maleen hojjennu jaanii nu didanii torbaan itti aanu obbo dhaqu ajajamee fi sabsii dabarsee obbo fuunee mana hakimaa geessan poolisoonni Sambooda doktorri guddaan hin jiru sabsiidha jaanii xiqqaan yaalee hangatu hanganishaa hanga biyya isinaa jee yaalee doktorri guddaan ka gurraa ilaaluu qabaa gurri kan kee baay'ee dhukkubaa jira keessatti ooyee goggogee jira jeeni maayaa jennee guyyaa isinaa fuudhuun poolisoonni immoo guyyaa isinaa ilaa sa'a 12 dhaggachaa waan qabaniif muummichi yaa'uu dhufuuni jaanii baay'ee arbaa fi isina malee inni seenu arbaa sa'a 8tti ta'ee waraqaa riifarii barreesseef arbaa kan sa'a 8tti nuti isa dura dheeyinee bakkitee sanitti argamnee kaardii murree fi waraqaa qabnee eenyu ture doktorri sa'a 9tti irratti ni ba'a. Okkoo inni ta'e immoo isaan immoo sa'a 9tti daqiiqaa 40 immoo 50 itti dhufanii yaasi garuu sa'a 10 rufuu irruudha dide isaan dhufan. Okkoo isaan dhufanitti doktorri ba'ee tajaajiltuu doktortichaa yookiin immoo samtuu isaa keessi jira. Doktorri ba'ee eegaa irra ba'ee ismina malee hin deebi'u. Kologiraamaan seenaa amma akkanumatti akka doktora kaanti hin seenu dessee nutitti bakka Sambooda poolisoonnis maa godhuu hin dandeenye jaanee hara manaa keessan. Sababii kanaafis obboleessi koo tajaajila fayyaa osoo hin argatin mana hidhaatti deebifamee ture kan jettu obboleettiin isaa yeroo ammaa kanas Shamsaddiin gurri isaa lachuu seeraan dhagaa akka hin jirree fi halkan guutuu sababa isa dhukkubuuf mana hidhaa keessatti haala yaaddeessaa keessa jira jechuun waan achii odeeffattee OMN itti himtee jirti. Bara 2014 mormii maastar pilaaniin wal qabatee barattoota yuunivarsiitii Haramaatiin qabamanii hidhaman keessaa tokko kan ture dargaggoo Nimoonaa Urgeessa waggaa 4 oliif obbo Baqqalaa Garfaafaa waliin Qilinxoo Maakalaawii hanga Qaalittiitti hidhamuudhaan mana murtiitti deddeebi'aa ture. Dhumarra hiriyoota isaatti murtiin adabbii hidhaa murtaa'us isatti garuu himata murtii du'aa hordofsiisu qabatti itti banuudhaan mana murtiitti deddeebisaa akka turan himameeti jira. Ergasii hidhamtoota maqaa dhiifamaan hiikaman keessaa tokko ta'ee hiikame. Tibbana ammoo humnoota mootummaatiin butamee akka hidhame haati warraa isaa addee Biiftuu Tashoomaa OMN itti himtee jirti. Guyya Harraa Guyya Harraa akka eegalee jiru argeera iddoo itti dhaqanii iddoo jira garuu qabaadhaan eesis maaliif akka dhanas baruu dandeenye innis baruu dandeenye anis baruu dandeenye keessatti hidhamee jira calliseetuma hidhamee jira malee maaliif akka ta'eef maaliif akka fuudhan deemanii jiru jallisaniitu mukaamsanii jiru nuti sabbataa jiraannayii akka carraa hiriyoota isaa bira finfinnee deemee achii fudhatanii dhaqanii halkan sa'aatii naannoo sa'aatii 4 walakkaa irratti fudhatanii nuti jijjiiraaf geessee